gaafii takka dhiyaate kaafirtoota nasaaraatti dhiyeesse. Ilmaan islaamaa warra gaafii tana naa dhiyeessan rabbi jazaa haa kafaluuf. Gaafiin ikki jettu Nabi Muhammad eenyuutu islaameessee namni hundi nama irratti islaamee qaba eenyu isa islaameessee jetti gaafiin. Gizee takka aaruun fedha gizee takka nin gammadee ife kan teetiin jira. Haya kotta kana hunda dura mee wayni isin gaafadha. Kana deebisaa isaa ayata lamaa fi hadiisa tokkoonin si deebisa inshallah islaamni naa qophaawa. Kabajamoo khayriidha baga gaarii diin kana arkanne. Kanarraa mee ati kinjee meeshaa abbaan hedduun godhe takkaa arkamsiise if godhi namni hedduun haasirratti himatu meeshaa abbaan hedduun arkamsiise hoggaan jiru haa uume jechuudha. Waan feetetti amanuu mirga qabda haasa'uu jechuun dhiibuu deemaa beeku. Meeshaa abbaan hedduun xiyya je'ee namni hedduun himateef godhi. Akkana wajji taqdiiraa beeki sammuun qoratuudhaa deema. Siikkasii ragaa naasi uume dandayaan tokkichi hasii kennu hasii dhoorku hakkanaa je'ee ha akka rabbii keeti si dubbate haragaa hedduu sirratti heeyfate eenyu qabda ni jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Mirga qabdanii dhageenye mirga kana naa qoradhu kottu. Tanaa taneettu malakul mawti sittin dhufinii qophaayi nadaamaa manna lubbuu takkuma qabda islaamoo itti jabeeffadhu keessatti. Hogguu beekumsaa fi sammuu fi tafakkura kee ida'uu feete imaana yaqiina zik gajjabeessuu gisee feete saboo naa kana quraana irra jiraama. Anaa kana abdi gabricha kiyya akkattiin si uume akkattiin si godhe akka rabbii keeti ملكة ربي خيته ومن آياته هي سورة الروم بالقرآن كلام ربي الحمد لله أكسج كأك ربي غيت نتيمته ما إسجنا وانا كتان جبرو مرجع قبضن أمانتين نجي جيرمتي ورا خفون فلها سوغرته جرسانين سموت هذا جافي ديزيته في كيتو كأك ربي غيت رجع نتيمته meeshaa nama hedduudha godhinaa kana xiyya kanaan nasi uume na rabbii keeti hakkanaati je'ee kana dubbate ni jira. Silaahoo ragaa akka isaa gaafatuun beeki dirqama. Imaana idaa beekumsaan irraa fuudhii nama dhiiraa taakka. Gaafiin itti aantu aboo Iisaan haati isaa eenyu? Iyesuus Kiristoos. Haatisa Maryam Maaram yoo feete. Eessa kutte duute moo jirti jin duute. Eenyuutu jeese Iyesuusii ajjeese hafuura qulqulluu. Waaqayyoo ajjeese Iyesuus. Eenyu Maryam waaqayyoo ajjeese. Akkasuma Maryam waaqayyootu ajjeese. Waaqayyoon sun eenyu Iisaa yookaan Iyesuus yookaan hafuura qulqulluu. Kana ajjeese hay. Haadha jeesuun nu biratti baalagummaadha isiniif amantaadha jin. Ay malsii qabaatu qabaa bar mina inat hay yaa mee namnummaa naaree waan haa deebisu lallaa dura amanti tuqeetti haan waa deebisu. Haadha jeesuu akki beeyna nuti isiniif amantiidha jin. Hay xiqqeenya akkan kunis gaafii takkanarraa fuudhi. خريف وخضرات إسقافيتا كان رافض هيا خبجمو خيريدا إلمان إسلاما بارك الله فيكم بقى إسلاما تاني دفيتين جرا نبي محمد ينيوتو إسلام يسي جيبو فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كان هيا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Amantii irratti dhalatte qabadhu
ilzamuu diin Allah diin rabbii qabadhaa jeebar laal hadiisa tokkotti kullu mawluudin yuuladu alal fitra wanni rakkoo tana fidi nuti amantii tana addeessuu dhabuurraa rakkoo tana fidee beeka jamaan kaafiraa kiyyee gaafate nabi Muhammad eenyu islaamesse hajuusan deebisaa isaa himuttiin jira amantiin irra dhalatuudhaan akkuma dhalatteen duyda dachirratti ati muslima irra jaamtu hin jirtu warra guyyaa kee islaminaa malee warra guyyaa keessaa bishaan fiffacaase warra ilmaan bishaan facaasee kristinaa kaasee beekta yahudaa godhee kan nasaaraa godhe malee waaqeffataanis guyyaa keessaa tahe malee kaafirri duyda dachirra jiru guutuun guyyaa keessaa kafra baay'ee waan kanarra na gammachiisu inumanumaan dhabe gaaboo kamiiniif godha rabbiyyee alhamdulillah lalla haasawa akka itti diriirsa yoo ilkeenyaatti malee adillaatti hin qabdu nama kana ugutti aarte beeka khaysilimnaa siyaasoosa akkinje akkiyettun wallaalaadhaaf adda baasuudhaaf kaafiraaf addeessuudhaaf isin ilmaan islaamaa baga islaama taatanii na dhagaa akki jettee qabattu qilleensa dachiirra hajiru hunda biraan gayi amantiin gosa feetee haa jiraattu akki jettuun wannummaan irra dhalatuudhaaf itti yaamamaniin duniyaa irratti islaminaa malee jiru amantii biroo talafa jirtu guutuu isii guyyaa keessaa jijjiirta yahudaa taatus guyyaa keessaa zarafaa ibbaalale qabeenya saamuu jaama warra uumama jijjiiree jingaa amantii lafarra jirtu guutuu isiitti mirgan jiin gowwummaadha jii malee dhagatti amanuummoo dhagaan naagadii kabajaati yan balleessuan mukatti amanuummoo muyni naagadii kabajaati yan balleessuan nin dhagaa baran na yamannin owwaan dhabbaa na yamannin owwaadha hay barakana eessatti bani aadam ta'ee samiin hin dubbattu samitti amanuun qabdu dachitti amanuun qabdu dhagatti amanuun qabdu mukatti amanuun qabdu tafaxaroo yetabaale nagar hullu tafaxaroo no bakka wanni uumama jaame hundi isaa uumama itti naman uumamatti lallan an akkan dhaladheeniin islaama aadaa arabaatii miti ta oromootii miti ta banii aadamii miti namtolchee adeellam namtolchee miti asiin gammadee bara akkaan si godhuun dhabee bara namtolchee miti tana ifiin dhaggeeffadha hoggaan akkana jiru akkaan ta'ee gartee amantii islaamaa jechuun namtolchee miti gizeen jee ifiin dhaggeeffadhee bara akkaan ta'uun dhabee beeka alhamdulillahi rabbil aalamiin dura gizee na uumu kanaas si uume jee rabbi cinaa ragaa hedduu natti haasa'ee niin dhabe kunis na gammachiise baga taate du'a islaama akka dhalattetti chumaayyoo hafte mukaafira birattillee warruma diin islaamaan feene birattillee islaamaa bara warruma diin islaamaan feene warra akkasii duyda dachii irratti nama hunda bira barate muslimaa bara yookaan akkuma dhalattee yoo hafte ati muslima jedhamtaa bara ay nabiyyi eenyu islaama isa jennaan amantiin akka dhalatteen ati guyyaa keessaa hin qabanne tanuma akka dhalatteen irratti haftu islaminaa malee jirtuun siimu jira bara yaa afaan adaba dhabeeji anaa fi atu akka dhalanne jiraanneeti nabiyyi namni naa islaameessa quraana kalaama rabbii keenyaa keessatti nuurun alaa nuur jechuu kana kiyyee fassare shawkaanii fatul qadiir qalbii nabi Muhammad jedhanii bara ifarratte jechuu bar quraana inni ifarratte jechuun kun ifa wahyiin quraana kaawo quraana hadiisa bara qalbii nabi Muhammadii fi ifa quraana walirratti nuurun alaa nuur qalbii nabi Muhammadii aha mal nabi Muhammad qofaame atummaanu gaafa rabbi dura si uumu islaminna irratti uumamte siin jee atu shaadaa sin qabsiifnu guyyaa keessa atiin siin jee naafisiin siin jee amma asumaanichi kuti kaafirri gaafate kun madiin islaamaa kana addeessitanii naasoyne nuun jee keessatti garteeti
amantiin sirriitti irraa haasa'uun barbaachiftu muslimummaa maanimnee kawaan jeeti garteeti. Tokko gaaf tokko buluuqaa maddaa buluuqaa odoo dhaggeeffannuu kiyye. Aboo ati guyyaa rabbii waan gaafattu akkanumatti teessa gaa jennaan. Wayi ammaaltu na dareereeyye. Xilamaa dhaatu waan hin hangaafatu qaanfadhu hunda naa gaafata. Rabbiin naa qaddaree maaliin godhaa jecha keessattiin eeggadha. Nuti Nabi Muhammad eenyu islaameesseen gaabee taamoo kam qaani qabboleessa waan taate dhugumattuu argaa haquma asumaani yaa warra bishaan fiffacaasee yaa warra akkasii yaa warra akkasii yaa warra akkasii amantiin isliminnaa malee jirtu hundi muslimummaa al-islaam laallaa wanni amantiin kana malee jiru guutuun isaa namtolcheedha biyyaa fi abbaa tolchee biyyatti galtu zabana jammarte qabdi. Akkuma dhalatteen akkuma jirtu kana taataa hin jijjiiramini khasi uume rabbii kheeti khaju khasi uume kanatti harka khenni khasiinju al-islaam yaani ma rabbii akkamin si godha wallahi alhamdulillah rabbil alamin akkasitti amaanaa tana waliin gaa akkam jettareeti bari irratti dhalannee guyyaa keessaa warri waa jijjiiruu fi jijjiiramtoonni diin kan adda baafatuu dhabuu tana isin godhe adda baafadhaa walii adda baasaa amaanaa rabbiiti wanni isin xileef rabbiin diin kanarraa haasawaa ji'uu fi isin xile malee huno lal odoo haatuuti ablee fi baaftee jee bargaafa kan amma akkam isin godhe jiin ummata gaafate saniin kaafirtoota saniin baanaa beeki. Ilmaan islaamaa warra gaafii tana naa ergeen jazaa isinii haa kafalu jiin toltuu dalaydanii jirtanii. Isin ammoo warri dhageeffattan hundi keessan amaanaa tana biyyaan gaha afaan oromoo deebisaa katabaadhaa gallakkisa. Amantiin irra dhalatumaan achumaan haftee ati itti yaamamtu isliminnaa malee jirtu lafarratti. Mashakkaan qabdee cufa. Hayyee akka rabbii keetitti ragaan sitti himatan jiru. Rabbii keecina ana meeshaa abbuu hedduu if godhi hin qabdu isa malee akkasaatti. Dhalattee muslimaati. Ragaa dhayennaan akka rabbii sirratti himatan jiru. Maaltu si dhibe? Malakul mawtiin eeggatiin amma irra deebi'e. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Muniibiina ilayhi gama rabbii keessanii deebi'oo haala taatanii. Fitratallahi amantii irra dhalattan qabadhaa jeebar. Ilzamuu diinallahi jechuudha. Fitraa jechuun kun akkana jechuudha. Sibgatallahi jechuun kunis ilzamuu sibgatallah halluu rabbii qabadhaa diin rabbii qabadhaa jechuudha. Irra dhalannee jechuudha. Kullu mawluudin cufti dhalataatu yuuladu alal fitraa. Islaminna irra dhalataa jee. Hanga geessitanii bakka akkasi jijjiirtanitti hanga geessitanii bishaan itti facaaftanitti dura bar namni islaamaa warra izoota wasana dabree kanan naa himaaka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hay akkana bar akkana nam tolchee adeellamu awwanni naatee tanuma gaa akkamiin si godha kana. Alhamdulillah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.